dhaamsa qabnaa dhaamsa hawwii keessummoota kabajattu dhufee paartii adda addaa irraa kaafaa'oon argitee qofa isa biyyan ijaaru waliin ijaarra akkuma kaafaa'oon isaaniifis waamicha taasise biyyi tun kaolooti keenya hunda sabaaf sablammii baay'ee biyya kana keessa jira waliin biyya nagaa qabdu ka hunda kennaaf taatu ka ija tokko walqixxummaan nu ilaaltu ijaaranne jennee qabsoo geggeessaa jirra warra san keessa argitee warra waliin qabsaa jiru paartii adda addaa irraa warra hooggantoota bakka bu'ee dhufetti jira ergaa argitee dhaamsa hawwii argitee nu dabarsan qabanii dhaabtota san keessa dhaaba adda bilisummaa Oromoo abootas keessa jira. Eeyyeen waliin qabsoofnamire abaa'oo hin ta'in kennan abaa'oo hin ta'in shaalatee hin kennan abaa'oo kabakka deemee obbo Jabeessaa Gabbisaa gara waltajjiitti dhaabbisaa kan dabarsan. Waliin jaarramire akkasika gosimada. Muka addi bilisummaa Oromoo kora kanaaf dhaamsa qabaa yeroo keessan hedduu osoo hin fudhanne dhaamsa kanaa isinii dubbisuu barbaada. Kabajamtoota kabajamaa Durataa Kaafaa'oo Profeesar Marraa Guddinaa kabajamtoota hoogganoota miseensotaaf deeggartoota Kaafaa'oo kabajamtoota hirmaattota kora kanaa dura nagaa kiyyaa dura maqaa kiyyaa fi adda bilisummaa Oromootiin nagaa jaallummaa onnee keenya irraa maddite isinii dhiyeessuu barbaanna. Nagaa kiyyatti aansee sirna baniinsa kora sabaa lammaffaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo irratti akka argamnuuf nu afeeruu keessaniif guddoo isin galateeffachuu barbaanna. Haala hedduu rakkisaa keessatti kora sabaa lammaffaa Kaafaa'oo qopheessuu irratti milkaa'uu keessaniif baga gammaddan jechuu barbaanna. Kora kana irratti milkaa'uun keessan milkaa'uu uummata Oromoo qofa osoo hin taane milkaa'uu saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa harqoota cunqursaa jalatti dararamaa jiran hunda waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga milkooftan jechuun barbaada. Akkuma hundi keessan beektan haalleen bal'oo fi rakkoo mara keessatti Kaafaa'oo fi ABO'n hariiroo wal hubannoo waliin hojjechuu hariiroo jaalalaa tokkummaa fi nagaa baroota dheeraa lakkoofsise qabu. Hariiroo hojii kaayyoo waloo irratti hundaa'e baroota dheeraaf Kaafaa'oo fi ABO gidduu ture irraa namooti hedduun dhaabota kana lamaan akka lakkuutti ilaalu. Hariiroon kaayyoo Kaafaa'oo fi ABO gidduutti baroota dheeraaf tifamee har'a ga'e callisee kan argame osoo hin taane beekumsaa fageessanii yaaduu akkasumas dantaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa bu'uura taasifachuu hoogganoota dhaabota kana lamaanii irraayi. Bakka ABO'n hanqise Kaafaa'ootu guuta. Bakka Kaafaa'oon hanqise ABO'tu guutaa ture. Rakkoo hamtuun yeroo ABO mudatu Kaafaa'oo abdanna turre. Rakkoo hamtuun yeroo warra Kaafaa'oo mudatu isaanis nu abdatu turan. Dhaabota kun lamaan dhaabota wal gargaaraa fi wal abdachaa har'a ga'anidha. Dhaabota siyaasaa biyya kana keessatti argaman hunda irra kan wal dubbisuun waliin hojjechaa har'a ga'an dhaabota kana lamaani. Hariiroon tokkummaa fi waliin hojjechuu Kaafaa'oo ABO wareegama qaaliidhaan tifamee har'a ga'e injifannoodhaan haga xumuramutti dhaloota irraa dhalootatti darbee tifamuu qaba. Korri kun kana daran
akka jabeessu abdii qabnu ibsachuu barbaanna. Kabajamtoota hirmaattota kora KFO ABO'n seenaa dararaa fi baroota dheeraa keessa waliin darbanii har'a ga'aniiru. Seenaan dararamaa fi hidhamuu miseensotaaf deeggartoota KFO seenaa dararamaa fi hidhamuu miseensotaaf deeggartoota ABO'ti. Miidhaan KFO irra ga'u ABO hanqatee hin beeku. Miidhaan ABO irra ga'u KFO hanqatee hin beeku. Mana hidhaa biyya kanaa keessatti baroota EPRDF irraa eegalee haga har'aatti kan waliin dararamu miseensotaaf deeggartoota dhaabota kan lameeniiti. Wareegama obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa booda duula hidhaa gaggeeffame keessatti hunda caalaa kan mana hidhaatti guurameef dararame miseensota KFO'f ABO'ti yoo jenne dharaa miti. Haala hamaa namni guddoo sodaachifame wal gaafachuun rakkisaa ture keessatti illee miseensotiif deeggartooti KFO mana hidhaa turan waan argatan ofii dhiisanii kennuufiidhaan yookaan ammoo qooduufiidhaan miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa turan waliin jiraachaa turan. Miseensotiif deeggartooti KFO miseensotaaf deeggartoota isaanii mana hidhaa jiraniif nyaata yeroo geessan walqixa miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa jiraniif nyaata geessaa turaniiru. Miseensotiif deeggartooti KFO mana hidhaa keessa taa'anii miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa jiranii dhugaatii miseensotaaf deeggartoota ABO yaadda'u turan. Miseensotiif deeggartooti KFO haala akkasiitiin miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa turan gargaaran galateeffachuuf carraa guddaan har'a waan ta'eef kora kana duratti isaan kana hedduu galateeffachuun barbaada. Kabajamtoota hirmaattota kora KFO'n baroota dheeraaf karaa nagaaf seera qabeessa ta'een biyya kana keessatti bilisummaa dimookiraasiif nagaa argamsiisuuf kan qabsaawaa ture ta'uu addunyaatu beeka. Biyya kana keessatti bilisummaaf nagaa waaraan akka argamuuf dhaaba sadarkaa addunyaatti abdatamu waan ta'eef horri sabaa KFO kun hora miseensotaaf deeggartoota KFO qofa ilaallatu osoo hin taane hora ilaalcha addunyaa illee harkisu ta'ee argama. Akeeki siyaasaa KFO akeeka mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane mirga hiree murteeffannaa saboota, sablammootaa fi uummattoota biyya kana keessa jiraataniif hunda mirkaneessuu waan ta'eef horri KFO kun ilaalcha saboota, sablammootaa fi uummattoota biyya kana hunda illee kan harkisu ta'a. Hora KFO keessatti egeree isaanii ilaala. KFO'f egeree isaanii walitti hidhanii waan ilaalaniif hora kana irra abdii guddaa kaayatanii akka jiran shakkiin hin jiru. Addatti ammoo itti ba'aa hora kana abdii fi hawwii guddaadhaan kan eeggachaa jiran miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromooti. Egeree uummata Oromoof egeree KFO walitti hidhanii waan ilaalaniif itti ba'aa hora kana irraa miseensotiif deeggartoota adda bilisummaa Oromoo abdii guddaa qabu. Waan ta'eef maqaa adda bilisummaa Oromootiin horri kun hora nagaa, hora jaalalaa, hora wal hubannoo fi milkii akkasumas KFO injifachiisu akka ta'u hawwiin qabnu ogguu ibsinu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Obsaan waan caqastaniif ulfaadhaa kabajamaa galatoomaa injifannoon uummata bal'aaf bitootessa 26 bara 2022. Hamilee guddaan nu simadha. Hamilee guddaan eeyyen hundi keenya Oromoof Oromiyaaf qabsoofnami. Ammallee itti gaafatamtoonni ABO manneen hidhaa keessatti dararamaa jiran KFO yeroo adda addaatti haa hiikamanuu hiikaa jechaa ture ammallee hiikaa jenna gaa. Haa hiikamanuu deeqiiqaa lamaadhaaf obbo Kaffaaloo as jira. Kamiila isaa lamaan Oromoof jedheedhaaf deeqiiqaa lamaaf ergaa gabaabduu argitee akka inni dabarfatuudhaaf obbo Kaffaaloo mee gara waltajjiitti obbo Kaffaaloo.
قرون تجد ليه قال ما قف Ufada galatong mata. Duraan dursa kabajamtoota qophii qabu ifa manaa godha kabajamtoota koongireesii federaalawaa hora lammaffaarratti akka argamu keessaniif kabaja guddaa isiniif qaba galatoomaa baay'ee isin jaallanna. Akkuma tasaa oolmaa waamtanii dhufuufillee baay'ee itti qophoofne ifa manaa godha. Akkatti sorry miira keessan galeen miira keessa kan galee immoo akkaataa ittiin dubbadhuu fi akkaataa ittiin waan ijoo xiqqoo na rakkise. Karaa hedduu keessa dabarree waa hedduu keessa baanee asufnee ammas waan irra jiru ifa waan jedhuu fi tokkummaa masinii abaa jabaadhaa tokkummaatiin gara fuulduraatti deemaa tokkummaan humna akkuma amma qabdanii tokkummaa jabeessaa warri mana hidhaatii baatan baga nagaan baatanii mana hidhaa wal'aa kanatti baga nagaan baatanii warra haftanis rabbi sinaa baasuu hin baatu jabaadhaa ulfaadhaa tokkummaatiin wal bukkee dhaabadhaa rakkoo bara dheeraa ture amma hoonaa deemaa jiru kana furuuf namni hundumtuu amnamummaaf tokkummaatiin akkuma diirama dubbatame araarri kaaba irratti labsamee oromiyaa irratti hin labsamne kun hunda keenyatti nutti dhaga'ama. Maaliif jennaan kaleessa dhiigaa turre baharas dhiiguu maatii keenyaa dhaga'uun nama rakkisaa miira keessa nu gashaa. Baroota dhufaa lolli oromiyaa irratti dhaabbateen beeku ammallee deemaa jira kaleessa deemaa ture. Ammas lolli kun akka dhaabbatu dura fuullee oromiyaa irratti qabaachuu naanneffachuu akka qabdanii fi luba keessan lamaanuu oromiyaa keessa dhaabbachuu akka qabdan jalqaba araarri oromiyaa irraa ka'uu qaba jettanii yaada jalqaba jechuudha. Asii ka'uu qaba yeroo ture. Otuu araarri labsamuun barbaadame jalqaba oromiyaa irraa labsamuu qaba tokko saba guddaadha lammaffaa immoo carraa maasteetii walitti odeessinu kana yookaan fide ijoollee oromooti dhiiga ijoollee oromooti kanaaf dagatameera kuni ilaalamuu qaba. Dogoggora sirrii miti jettanii yaada kanaaf gara kanatti fuulleeffadhaa jira warra araara kana labsanii warra aangoorra jiranii warra jirtaniif uummata oromoo bal'aaf immoo oromoon amma du'a bareera du'a baruun kun baay'ee waan nama sodaachisu du'a oromoon amma baree kana dur nam tokko gaafa du'u yookaan barataan tokko bara barumsaa tokko irraa gaafa ari'amu mana barumsaa walii galaa cufama ture namni hin gaafata amma garuu oromoon du'a bare kanaaf du'a kana garuu saphisuu qabnaa. Xiqqeessuu qabna oromiyaan nagaa argachuu qabdi nagaan oromoo kun nama hunduma yaaddessuu qaba ani fakkeenyaaf mana hidhaatti argamne gara fafaatti siqeera maatii kiyya deemee dubbisee beeku jechuudha dubbisuu hin danda'u deemuu hin danda'u kana uummanni oromoo bal'aan quba qabaachuu qaba sagalee walii ta'aa ulfaadhaa kabajama waaqayyo saba bal'aa go'ee kana uume saba bal'aa go'ee kabaja guddaarratti akka nuti barsiisu abdii qabaa ulfaadhaa. Kabajaan asii Egaa gaggabaabsaa deemnaa sagantaa kennaa ዳምሳው ዊኬሱሞታ ከናም ማሰት ይሁንና የተጋባዥ እንግዶች መልካም ምኞት መግለጫ ነው እየተላለፈ ያለው። እንግዲህ አሁን ቀጥሎ ደግሞ ከፓርቲ ምክር ቤት ዶክተር ራሄል ባፌ እንግዲህ ወደዚህ መድረክ ቀርበው አጠር ባለ መልኩ እንግዲህ የመልካም ምኞታቸውን ለካፋው ያስተላልፋሉ። ዶክተር ራሄል ወደ መድረክ ሐሚሌ ትራገና ሐሚሌን ሞራል እጅግ በጣም ደስ ይላል። በዚህ መልኩ እዚህ ተገኝተን
ምን ማውራት እንደሚችል አላቅም። አሁን የቀረበው ለወንድማችንን ልጃችንን ስናየው ይሄ ነው እየተከፈለ ያለው ሰው በመሆናችን ማግኘት ለሚገባ ነፃነት አካል ህይወት እየተገበረ ይገኛል። የተከበራችሁ የኦፌኮ ከፍተኛ የሥራ አመራር አካላት፣ ክብራትና ክብራን የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ተጋባዥ እንግዶች፣ አገራችን ባለችበት በዚህ እጅግ አስቸጋሪ ወቅት ከብዙ የተለያየ አገራዊና ፖለቲካዊ ግዴታዎቻችሁ ጎን ለጎን ይህን የኦፌኮን ሁለተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በዚህ መልኩ በማስቻላችሁ ሁላችንንም በጋራ እዚህ እንደ ሀገርም ስለሰበሰባችሁን እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። የኦፌኮን ከፍተኛ የሥራ አመራሮች ጨምሮ ብዙ አባላት ታስረው የነበሩበትን ሂደት በሰላም አልፋችሁ ኢፍትሃዊና በደል በጽናት የተቋቋሙና በድል የተወጡ ድንቅ ልጆቻችሁን በመካከላችሁ ይዛችሁ ይህን ጉባኤ ማካሄድ በመቻላችሁና ይህን ድል በመጎናጸፋችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በጋራ በሆነው ሀገራዊ ጉዳይ በሚያገናኘን የጋራ ጉዳይ በሚያገናኙ መብቶቻችን ላይ በጋራ ለመቆም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ትግል በጋራ ለድል እንዲበቃ ለማገዝ የተቋቋመ ሀገራዊ ተቋም ነው። 56 የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያቀፈ ነው። ግንባርና ቅንጅቶችን ጨምሮ ሀገራዊ ጉዳዮቻችን ስለሚያገናኙንም በዛ ምስክርነት ነው ዛሬ በጋራ እዚህ የታደምነው። የኢትዮጵያ ነገር በአንድነት ስለሚያቆመንና ግድ ስለሆነ ሰብአዊ መብታችንን ጭምር ነው። ጉዟችን ወደ ማልቲ ፓርቲ ስርዓት ዲሞክራሲ እንደመሆኑ ገና ብዙ መሄድ ይኖርብናል። በጋራ ከቆምንና ለወገናችን መኖር ከቻል የምንፈልጋት ኢትዮጵያ እውነት የምትሆንበት ቀን ቅርብ ነው። ጉባኤው የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ሞራል ዶክተር ራይልን እናመሰግናቸዋለን። ቀጥለው ከመድረክ አባል ፓርቲ ከሆኑት የአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ፓርቲ አቶ መሐመድ ዳውድ ወደ መድረኩ እጋብዛቸዋለሁ። ሞራል ከአፋር ነው መጥቶት። ሞራል የተከበሩ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ የኦፌኮ ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ በቀለ ገርባ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ እንዲሁም የተከበራችሁ የኦፌኮ ከፍተኛ አመራሮች ዛሬ በዚሁ ታሪካዊ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ የኦፌኮ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ በመገኘት ንግግርን እንዳድርግ ስለተጋበዝኩኝ በእኔና በአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስም የተሰማኝ ወደር የሌለው ደስታ በዚሁ አጋጣሚ ለማመስገን እወዳለሁ። እንደሚታወቀው የሀገራችን ኢትዮጵያ የየራሳቸው ማንነትና መገለጫዎች ያላቸው የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች እንዲሁም የተለያዩ ሃይማኖቶችና እምነቶች በጋራ የሚኖሩበት ህብረ ብሔራዊት ሀገር ነች። ይቺ የብዙሃን መገለጫ የሆነችው ሀገራችን ግን የዜጎቹ ሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶቹ ሳይከበሩ የብዙሃኖቹ መሰቃየና በየጊዜው የሚፈራረቁበት የጥቂት ፈላጭ ቆራጭ ገዢዎቹ መንደረቀቂያ ሆና ኖራለች። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ አባል ድርጅቶች አንዱ የሆነው ኦፌኮ የኢህአዴግን አምባገነናዊ ስርዓት
በዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማስወገድ ሀገራችን ወደ ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትሸጋገር ህዝባችንም በእኩልነት በመከባበር ላይ በተመሰረተ አንድነት ገንብቶ ሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶቹን ተረጋግጦለት የሀገራችንን ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት እንዲሆን ለመድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የዓላማ ጽናት እና ትግል እንዲሁም መስዋዕትነት በመክፈል የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት መብት ከሚታገሉትና ህዝባዊ ድጋፍ ካላቸው ፓርቲዎቹ አንዱና ዋነኛው ኦፌኮ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ዲሞክራሲ ኮንግረስ ኦፌኮ መሆኑን ምንም ጥርጥር የለውም። በመጨረሻ ይህ በእንዲህ እንዳለ ሆኖ የአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ አባል ድርጅቶች አንዱ እንደመሆኑ መጠን ዛሬ በዚሁ ታሪካዊ ጉባኤ ላይ በመገኘት ለኦፌኮ ለትግል አጋርነት በማሳየት ይህ ታሪካዊ ጉባኤ የተሳካ እንዲሆን በእኔና በአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስም ምኞትን ይገልጻሉ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አቶ ባሙድን በክብር ወደ መድረኩ ተቀበሉልን። አዎ አፋር ዛሬም እየደማች ነው። ሀገሪቷ ዛሬም በተለያየ አቅጣጫ እየደማች ነው። ካፋው ዛሬም ትላንትም ወደ ሰላም እየተጣራ ነው። ዛሬ ወደ ሰላም የሚጠሩ ሰዎች ትላንትና አልሰሙን ብለው ዛሬ በተራቸው ሰላም ይጠራሉ። አሁንም ደግመን በተለያዩ አቅጣጫ ውስጥ እየተደረገ ያለው ጦርነት ለሀገሪቷ አይበጅም፣ አገሪቷን አይገነባም፣ ያፈርሳታል የሚል አቋም ነው ያለው ፓርቲው። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ዛሬ ይሄው ጉባኤያችንን እያካሄድ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ከህብር ኢትዮጵያ አቶ ግርማ በቀለ መልካም ምኞታቸውን እንዲያስተላልፉ በክብር ወደ እንግዳ መድረኩን ጠራቸዋለን። አቶ ግርማ በቀለ ግርማ ወደ መድረኩ። በዛሬው ቀን በዚህ ታላቅ ጉባኤ ከፊታችሁ ተገኝቼ ከኦፌኮ ጋር ያለንን የትግል ትብብርና አንድነት በዚህ ጉባኤ ፊት እንድናገርና ይህ እድል ለኔ እንደግልም በህብረም ትልቅ መሆኑን ስገልጽ ኩራት ይሰማኛል። ኦፌኮ ጋር በግልም እንደ ድርጅትም የነበረን ግንኙነት ኦፌኮ ከመመስረቱ በፊት ከነበሩት አባል ድርጅቶች ኦፌኮን ከመሰረቱት ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው። እነዚህ የትግል ጓዶቻችንን የምናውቃቸው ለረጅም ጊዜ ነው። የተከፈለውን መስዋዕትነትና በኢትዮጵያዊነትና በኦሮሞ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት በኦፌኮ ፕሮግራም ላይ ቀድሞ ኦብኮ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ከዛም ቀጥሎ ኦፌኮን ጋር እስከሚቀላቀሉበት ጊዜ በነበረው ትግል ጊዜ ሁሉ እስከዚህ ሰዓትም በመካከላችን ያለው ግንኙነት የትግል ጓዳዊና በአገራችን ፖለቲካ በተለመደው መልኩ የምንጠላለፍና እርስ በርስ አንዱ ሌላውን ለመጣል የሚሄድበት ሳይሆን የምንደጋገፍና አቅማችንን አጎልብተን ለጋራ አገር ግንባታ የምንቆም መሆናችንን በማወቅ ጊዜ ለዚህ ክብር መታደል ትልቅ ነውና እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ይህ ጉባኤ የተሳካ እንደሚሆንና ለዚች ሀገር እንደ ሀገር ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት እንደ ፕሮግራማችሁ እንደምትሰሩና በጽናት እንደምትቆሙ የጉባኤው መሪ ቃል ተግባራዊ እንደሚሆን እምነቴ የጸና ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አቶ ግርማ ከህብር ኢትዮጵያ ሞራል ስጡልን። ኤጋ
ሚሴንሶኒ ፓርቲ ካፋው አርሳ ባኤ ከፈልተን ኑኩይዱ ተርገምቱ ከፓራላይዝ ታተኒ ዱግዲ ከሰንጭቴስ ባኤ ጆር እንግዲህ በትላንትናው ስርዓትም ትልቅ መስዋዕትነት ስንከፍል ነው እዚህ የደረስነው። ብዙዎች ተሰውቷል። ብዙዎች ባላግባብ በሆነ ሁኔታ ሰው አካላቸው ላይ በደረሰ ጉዳት ፓራላይዝ የሆኑ በማከላችን አሉ። ለዛ ለውጥ ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለ ማህበረሰብ ዛሬም መስዋዕትነቱን መክፈል ቀጥሏል። ወደን አይደለም እዚህ ፊት ለፊታችን አቁመናቸው መልእክት የምናስተላልፈው። ትላንትና ያ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ዛሬም እንደዛው እየተከፈለ ነው። ለውጥ መጣ በተባለ ማግስት እንግዲህ ሞት ዛሬም አልቆመም። ሞት ቀጥሏል። ፓራላይዝ የሚሆኑ በብዛት አሉ። እንግዲህ አባሎቻችን ብዙ ናቸው። ከአባሎቻችን ትልቅ ጉዳት ከደረሰባቸው አቶ መኮንን አንጀማኛ ጋር ይገኛሉ። እንግዲህ ለዛ ነው ትልቅ መስዋዕትነት ከፍሎ ዛሬም ሰው እየሞተ ነው። ፓራላይዝ ሆኖ አይ መንቀሳቀስ አይችሉም። ባሉበት አጠር ያለ ለአንድ ደቂቃ መልእክት እንዳስተላልፉ ጨራሳኒ ከኒ ነው በመኮንን አንጀማን ጉዲ ተርጉሙ ሚሴንሰ ፓርቲ ካፋዎቲ ሜታሮቢ ራቲ ዱፈኒ ሚዳመኒ ፓራላይዝ ታኒ እንሶቻን ኤርጋ ደቂቃ ተኮ ዱባቹ ሲንደንዳኑ ሐሚሌ ጉዳ ከናፍ ሰበከናፍ ጀነኒ አከሲት ወሬ ገበቃሊ ከፈለዲ ሐረን ጉዱት አርገመኒሩ ዳባዳቲ ሚሴንሶተ ካፋው ሚሴንሶተ አባውሌ ከአርሳ ጉዳው መተገነፍ ከፈለን ሀጫሉ እንደሰራ ህንገቢ ሁንደሳኒ ከውራ በስኛቴ ባየዳ ከልቡ ወሬ ገመን ባየዳ ላኮም ነንፍዱ መቆተ ሳኒ ዋምኔን ቱምሩ ሀርዳ ዱባቹ እንደንደ ኦሮሞ ኦሮሚያ ብየከና ወሬ ገማ ጅራን ስለዚህ አጠር ያለ መልእክት ያስተላልፉልናል መናገር ከቻሉ። እሺ አመሰግናለሁ። ገለቶም ዳ እሺ ገለቶም ዳ ሲንጀዳ ዱባቹን ረግዛት ነው ቱሬራ ወን ጉን ሰገልተም ገጃሉ ሚስንሳ ዳባ ከናን ታይ አራመቴጆ የሩ መሰንራ ጀመሬቲ ያኒ ዲበን ረገ ጫፍ ገጃ ቱሬ amma kanan jedho jiraate umman oromoo tokkummaa haa'uun jedha wal gatuu walda deebi'eemoo wal irratti eenyu jechuun barbaachisu wajjin dhaabbachuu barbaachisaa wal dhaabbachuu barbaachisaa baay'ee hagaammaa bakkee kaayee hin keenya jechuudha. Uummanni keenya bakkee barbaachisan ga'uudha tokkummaatu barbaachisa. Nuti eenyu itti dhaabne qaama keenyallee itti dhaabne haga ammaa rakkachaa itti dhahaa jiru. Yaalallee barbaadee biyya kana ol ta'ee oodiinsaas guddaadha. argachuu hin dandeenye waan isaa gaama amma argachuu hin dandeenye kunis kan ta'e uummata oromootiineeti callineeti miti bara dheeraa barumsaanis amma tokko deemeera ergasii garuu toora gaa kudhaanii guute rigannan sadarkaa kanatti taa'e deebi'eemoo kanuma jechuun barbaada booddee immoo yoo carraan kenna waan jechuun barbaada siniin galatomaadha ulfaadha namoonni hundiyyuu ulfaadha kabajamaa ta'a. ኤጋ ኩል ሁንዱ ይህ ሁሉ ለሀገር የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። ለህዝባችን የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። ኡመተኬን ነዳፍ አርሳ ከፈለ ሜዳ አርቀስ አርሳም ሱን ጀባቴ ትፉፋጅራ ኤጋ ሀማ አርሳ ኬን ከፈለ ሀማ ገልመ በርባኑትን ይጌና እታኑዳን ከአገው ብሔረሰብ አለምረው ይርዳውን ወደ መድረኩ እጠራዋለሁ። የመልካም ምኞታቸውን ያስተላልፉልናል። ሞራል ከአገው ብሔረሰብ ፓርቲ
ሞራል የጋራ ሀገር ነው የምንገነባው። አዎ ለዚህ ነው አብረን የተገኘ ነው። ኢትዮጵያን በጋራ እንገነባታለን በሚል ማለት ነው። የተከበሩ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የኦፌኮ ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ በቀለ ገርባ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ የተከበሩ የኦሮሞ ጀግና እና የወደፊቱ የኢትዮጵያ ሰላም፣ አንድነት፣ ተስፋ የማይሽረከረኩት የኢትዮጵያ ተስፋችን ናቸው አቶ ጃዋር መሐመድ። ክብርት ዶክተር ራሄል ባፌ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት፣ እንዲሁም ይህን ታላቅ ጉባኤ የተካፈላችሁ ያላችሁ የኦፌኮ ከፍተኛ አመራሮችና አባላት፣ ደጋፊዎች፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች እና አባላት፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ እኔ የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ሊቀመንበር ሆኜ ጥንት ታላቅ የነበረውን አገው ዛሬ ግን የ30 ዓመት ማንነት ወያኔ በሰጣቸው የተረገጠውን አገው ወክዬ በታላቁ የኦሮሞ ሕዝብ ስም በተቋቋመውና የኦሮሞ ሕዝብ እውነተኛ መሪ በሆነው በኦፌኮ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ በመገኘቴ የተሰማኝን ታላቅ ደስታ መግለጽ እፈልጋለሁ። የተከበራችሁ የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ የአገው ሕዝብ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚ የባሰ ችግር ያለበትን መናገር ስላለብኝ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ የአገውን ሕዝብ ችግር መቅረፍ አለበት። በአሁኑ ሰዓት የ77 አይነት ድርቅ ዋግ ውስጥ አጥንታቸውና ስጋቸው ተላቆ ነው ያለው። ይሄ መድረክ የአገው መድረክ ነው። የአገውና የኦሮሞ ቤተሰብነት ሰው ሰራሽ አይደለም፣ ተፈጥሮአዊ ነው። ሰው ግን ሊጨምርበት ይገባል። እኛ አገዎች ኦሮሞዎች ወንድሞቻችሁ ናቸው እየተባልን ያደግነው። እናንተ ግን ብዙ ስለሆናችሁ የአገው ወንድምነት አይገባችሁም። ለማንኛውም ወደ ጠበበ አስተሳሰብ ለመውሰድ አይደለም፣ ግን የኦሮሞ ሕዝብ የኢትዮጵያን ዕድል ለመወሰን ከፍተኛ ኃላፊነት ካለባቸው ውስጥ የኦሮሞ ሕዝብ ኢትዮጵያ አሁን የደረሰችበት ሁኔታ ልትደርስ የቻለችው በኦሮሞ ፖለቲከኞች ተንበርካኪነት፣ ተሸናፊነት፣ ያላቸውን አቅም ባለማወቅ ይህን ያክል ሕዝብ ይዘው ተንበርክከው ለትንሾች በማደራቸው በሌሊታ ኢትዮጵያ ከችግር የምትወጣው የኦሮሞ ፖለቲከኞች አንድነታቸውን አጠናክረው ልዩነታቸውን አጥፍተው ወይም አጥበው የተባበሩና ለሀገራቸው በሰፊው የሰሩ እንደሆነ ብቻ ኦሮሞ ወይም ኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ እጅግ የበዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ጀግኖች ሕይወታቸውን ያጠፉ ለዘመናት የታሰሩ የተጎሳቆሉ እስር ቤት ከቤታቸው በላይ የኖሩበት ነገር ግን ደግሞ በኦሮሞ ፖለቲከኞች አለመተባበር ምክንያት የነዚህ ሁሉ ትግል ከንቱ የሆነብን ነው። ስለዚህ ኦፌኮ ይህንን ታሪክ መለወጥ አለበት።
ይህን ታሪክ ለውጦ ሀገር እንዲያድን ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ በመጨረሻ መናገር የምፈልገው የኦሮሞ ህዝብ ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ የአገው ህዝብ ከገባበት ችግር ውስጥ እንዲያድነው እንጠይቃለን። ዛሬ ያያችሁት በቁም እሳት መቃጠል ትግሬ ስለሆነ ነው ሀገር የሰማው። ቅማንቶች የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት በእሳት እየተቃጠሉ እኛ እየጮህን ነበረ። እናቲቱ ወይም ሌሎች ሰዎች እየተቃጠሉ ህፃን ልጅ 4 ዓመት ህፃን ልጅ ከእቶን አመልጣ ስትሮጥ ልጅቷ አመለጠች አስገቡ ብለው ነው እሳት ውስጥ ያቃጠሉ ነበር። ስለዚህ ይሄ አረመኔነት በአገው ህዝብና በቅማንት ህዝብ ላይ እየተፈጸመ መሆኑን በመጨረሻ መናገር ፈልጋለሁ። ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። መድረክ ስለሆነ ነው የተናገርኩት። በጣም እናመሰግናለን። አቶ አለምሮ በሞራል ተቀበሉልን ወደ መድረክ። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ትልቅ መልእክቱን አስተላልፉት። እርጋው ባኤ ጉዳነ መጠጋ ሙዳ ኦመኒ ያገው ኡመተ ከይሰን ኦቦሌሳ ከይሰን ኦቦሌ ወል ኦሮሞ ዜሬ ዳምሰ ጉዳ ደበርሰኒ። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል አሁንም መልእክት አለ ከአረና ፓርቲ አቶ ጎይተን ጸጋዬ ወደ መድረኩ ከአረና ትግራይ አቶ ጎይተን ጸጋዬ ጎይቶም ጸጋዬ ኦሮሞኑ መተወላ ሚሬ ሁንደ መሳኒ አመንዴ ደሙ ቀብና ሚሬ አብዛደ በርበተን ወገቀንበተኑ ጀዳ ጅረኒጋ አስገውን ላፋ ሚትጆል ኡመተኬ ነዋን ጀጀባ ኬሰ ተበሬ አስጌኔ አመሰግናለሁ። ለኦፌኮ አመራሮችና ለኦፌኮ አባላት እንዲሁም ለአጠቃላይ ታዳሚዎች ይህንን የማወራቸው ነገር የተቻላቸው አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አንዳንድ ሀሳቦችን ሼር ለማድረግ ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ያው የሀገራችን ችግር በጣም አሁን መስፋቱ ካልሆነ በስተቀር ስንታገል ነው የቆየ ነው። በጣም ብዙ ችግሮች ያሉባት ሀገር ናት። አንዳንዱ አሁንም ጭምር መፍትሄው ምን እንደሚሆን በጣም የሚያስቸግር ቢሆንም ግን ዞሮ ዞሮ ችግር መላመድ የለብንም። ችግር ደግሞ እንችለው አንድ ችግር የፈጠረብን ጣትን የቆረጠ ካለ ጥፍርን የቆረጠ ካለ አንገት በመቆረጥ አይደለም መበቀል ያለብን፣ ወይም ደግሞ ይህንን ማበረታታት አይደለም ማድረግ ያለብን። እኔ ግን በዋናነት አሁን እዚህ ማመስገን ያለብን የኦፌኮ አመራሮች፣ እነሱ የሚመሩት ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገን ያሉ ምንም እንኳን በኦሮሞ ስያሜ የተሰየመ ገዢ መንግስት ቢኖርም በዋናነት ኦፌኮ እና ኦነግ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ አሁን ያለውን ስህተት ያሳዩ አሁን ያለውን ስህተት አጉልተው በማሳየት ጥረት በማድረግ የትግራይ ህዝብን የማገዝ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ግን አሁን ያለውን ሁኔታ አሁን ያለውን ስሜት በትግራይ ማወቅ አይቻልም። ምክንያቱም ስልክም አይሰራም፣ ትራንስፖርትም አይሰራም፣ ባንክም አይሰራም። ዝም ብለን እዚህ ሆነን ነው መገመት የምንችለው። በአእምሯችን እዚህ ያለነው ሰዎች ይዘጋብን ችግር ምንድን ነው የሚሆነው የሚለውን እናንተ የምትወያዩበት የተሻለ ነገር ይዛችሁ የምትወጥበት እንዲሆን እመኛለሁ። ግን አሁን ያለውን ችግር እኔ አሁን በትግራይ ያለውን ችግር ተናገር ብትሉኝ ምንም ልነግራችሁ አልችልም። አይታወቅም። ሁሉም ነገር ዝግ ነው። ምንም ማወቅ አይቻልም። መገመት ነው። እናንተም ገምቱት። አሁን የሆነውን ሁኔታ ማወቅ ሲችላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የተሳካ የሆነ ጉባኤ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አቶ ጎይተምን ከአረና ትግራይ በክብር ወደ መድረኩ ተቀበሉልን። አዎ የትግራይ ህዝብ በጣም ትልቅ ችግር ላይ ነው። በጣም ችግር ላይ ነው። ከዚህ በፊት ፓርቲያችን ብዙ ጊዜ መልእክት ሳስተላልፍ ነበረ። ዛሬም ለዛ ህዝብ ድምፅ እንሆናለን። ለህዝብ ሁሌም ካፋው ድምፅ ይሆናል። ለተቸገረው ህዝብ፣ ለተበደለው ህዝብ፣ ለተገፋው ህዝብ ካፋው ሁሌም ድምፅ ይሆናል። ዛሬም ድምፅ ነን። ከዚህ በመቀጠል የአፋር ህዝብ ፓርቲ ይታወቃል። አቶ ሙሳ ወደ መድረኩ
አቶ ሙሳ አደም ወደ መድረኩ አፋን ኦሮሞን ለርዳን ደበር በተረጎም ቀቡኒ አፋን በርባደሪኒ በተረጎም ቀቡኒ jirtu miseensa kaafaa nasee duubatti na hambise walumaa galatti afaan oromootiin bareedanatti fakkaata prof waltajjiini jalqaba barsiisaa kiyya profeesar Mararaa Guddinaa obboleessi kiyya Baqqalaa Garbaa jaalakiyya mulaatuu ka mana maree waliin teennee maraattuu lama fakkaannu anaaf inni maraattuu lama fakkaannu abboo nageenyuma wayya hoggaa jennu namni nutti qoosa gara kanaan immoo Hamzaatu jira mataa dhiiraati hin beektumi mataa dhiiraa fuula kiyya immoo ka callisus dubbatus nama sodaachisu jira akkana muka callisus dubbi dubbatus dubbi hundi keessan baga naaf jiraattan baga as geenye haga kufatiruma kufallaa Hamzati garuu dubbiin immoo dhama dhorkullee hin qabnu waltajjii bal'aadha dhaamsa ummata Affaar afaan Oromootiin dabarsuufi wayi isin quqquqa ummanni keenya yeroo ammaa kana wanti inni keessa jiru waan jabaadha ani amma waltajjii kanarra dhaabbadhee yoo dubbachaa jiru ummanni kiyya dhiigaa jira du'aa jira buqqifamaa jira gamaa gamanaan akka hin taane ta'aatiin jira jechuudha kun immoo baay'ee na gaddisiisa qabsoo keessatti waan jiru waan ta'eef immoo abdii kutachuunis hin barbaachisu kanaaf kana caalaa ummatoonni addunyaa kanarra jiran waan darbaniif dabarree boru iftuu mul'attuu gabbattuu waliin ijaarrachuudhaaf gargaarsi ummata Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa akka nu barbaachisu isin himuu barbaada. yeroo baay'ee jechaan juun qaba waltaanee waliin taanee waliif ta'uu dandeenya malee haaluma yeroo laalachaa harka waliif dha'uun laga nu ceesisu yeroo gabaabduu kana keessatti argine wanti nuti hin taane hin jirru laafnee buluu laallee yaallee hin taane jabaannee buluus yaallee caquuf deemna arguuf jirtanii kanaaf korri arraabuun keessattuu miseensonni keessan ol aanan mana hidhaa turan bahanii arra fuula keessan dura ta'anii qaama guutuu fakkaattanii waan as geessaniif gammachuun keessan gammachuu keenya baga gammattaniin isin jechuu barbaada. jijjiirama kana profeesar dubbatanii turanii gaafa jalqaba lolli kun jalqabu November 24 akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha November 4tti anaa fi Girmaa Baqqaleen waa tokko baafnee turre barreeffama tokko lolli kun ta'uun qabu abboo lolli kun ibidda biraa keessa nu naqaa jennee dubbannee turre halkan keessaa sa'aatii 9 ibsa nutti baasan halkan keessaa sa'aatii 9 hin rafne isaan nagaa jechuun nama nyaata biyya kana keessatti isiniifan hima nagaa jechuun nama nyaata karaa qabsoo nageenyaa jechuun nama nyaatti
waggaa keessattuu lamaan kana fakkaannee bulullee yaalle dhugaa isinitti immoo wayya. Dhugumoon nama baasaa beeku. Fakkaannee bulullee yaallee sunis hin taane. Hin taane. Sodaataan jira muuni du'uu isaatiin dura kuma du'aa jira. Amma 999 duune takkittii takka nu hafe fuula achi qajeelchinee birraa dhoofna kana booda sodaa dhiifni. Akkuma dhugaatti uummanni kun garuu uummata almost miliyoona tokko ta'utu buqqa'ee haati tana buutee ilmoon tana buutee nyaanni hin jiru sagaleen qaban miidiyaan qaban uummanni keenya. Oromoon waggaa dubbatu Tigraay jaamalee Affaar hin jiru waan keessa jiru hin beeku dhugaa moonan sobi. Kanaaf ummanni kun sagalee barbaada, ummanni kun dhugaa barbaada, ummanni kun gargaarsa barbaada, gargaarsa qabatamaa. Oduu qofaa miti. Oduun hedduun dubbiin hedduun Oromoof mangoone Oromoon akkuma ummanni hedduun oduun guddatti beeku. Akkanami. Kanaaf gargaarsa siyaasaatis, ka qabeenyaatis, ka yaadaatis waliin taanee biyya kana gara wayyaatti jijjiiruu gara wayyaatti ceesisuu amma obboleeyyan keenya ka miila dhaban ka harka dhaban ka lubbuu dhabantu jira caalaa ka gara keenyaa hin dubbatamtu hin beekamtu ka eenyutu hima eenyutu miidiyaa dura dhaabee dubbisa hin jirtu hin duunu jechuu miti garuu kun du'aa jirra jechuudha. Kanaaf sirna kana gargaaruuf yaallee ammas akkuma Prof Jaansanitti ammallee yoo karaa sirriitti qajeelee bu'e gargaaruudhaaf kutannoon keenya lafa jirti. Hin gargaarraa, hin qajeelchinaa, biyya tana hin ceesifnaa, biltsiginnaa Jaansanis bakkaan hin geenye. Hoo jiraatti. Hoo jiraatti. Hoo hin jirre gaawaan hin jirretti kopheen fixannu. Kabiraa waan jiru barbaannaa jechuudha. Kanaaf yeroo isatti dhageessummaanis bal'oodha. Obboleessi kiyyas na cinaa nama dheeraadha na sodaachisa. Narrallee hangafa warra taltalleeti warra fantaalleeti. Kanaaf hundi keessanuu guddaa naa galatoomaa baga naa jiraattanii isin jaalannaa isin kabajnaa horaa bulaa deebanaa. Hamilee. Warra gammoojjii waliin jenna warra kanaaf hamilee kennaaf warra fantaalle. Galatoomaa Musa hamileedhaan nu simadha. Hamileedhaan. እንግዲህ የምርጫ ቦርድ አንድ ጉባኤ ለማካሄድ የሚያስፈልገው የሰው መጠን 500 እና ከዛ በላይ ነው የሚለው። ዛሬ በዚህ ጉባኤያችን ላይ የተመዘገቡ 623 የፓርቲያችን አባላቶች ተሳትፈዋል። የተመዘገቡ ብቻ ቦርዲን ፊላኖ ሴሪ ኮረሰ በገጌፈቹudhaaf nama 500 ol akkuma jedhutti guyyaa irratti namoonni hirmaattonni miseensonni KFO 623 guutummaa Oromiyaa irraa aarsaa hedduu keessa qaxxaamuranii karaa irratti danqanii waan baay'ee keessa darbanii har'a as ga'anii jiru. Kanattaan Sudaan paartiin Odaa jedhamu beektan paartii Odaa Oromiyaa keessatti socho'aa ture. Paartiin kun yeroo ammaa kanatti lakkaan qofa kiyyan deemu isi warri gameeyyii paartiin KFO jira jechuudhaan kaartii KFOtti guutumatti kan dabalaman itti gaafatamaan paartii Odaa obbo Sultaan Qaasim Gannaa ergaa qabu. Nusimadhaa gargar hin deemnu fagoo addaan hin deddeemnu waliin hojjanne jechuudhaan gara paartii KFOtti guutumatti seenaniiru. KFO yeroo ammaa kanatti hundee irraa paartii Oromoo fakkaatu ni ijaaranna jechuudhaan haaromsa ajaa'iba gaggeessaa jira. Koori saba kunis haaromsa ajaa'iba finna jennee abdii guddaa qabna. Paartiin KFO paartii saba kana madaalu akka ta'uudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Obbo Sultaan Qaasim Gannaa bakka irraa dhuftan erga keessan nu gabaabsan. Ayyee galatoomaa guyyaan har'aa guyyaa addaati. Akka KFO'tti illee
akka odaatittillee akka oromootittillee uummanni keenya qabsoo yeroo dheeraa gaggeessaatiin ture. Qabsoon kun dhalootarraa dhalootatti walirraa fuudhamaatiin as ga'e. Paartiin Odaatis dhaloonni haaraa qabsoo Oromoo keessatti hundee godhachuu qaba. Qabsoon Oromoo dhaloota haaraatiin utubamuu qaba jedheetiin waan amaneef kaayyoo abboota keenyaa qabateetiin ijaaramee waggoota 3 socho'aatiin ture. Adeemsa qabsoo keenyaa keessatti waa bahii hedduu dabarsine. Hangafoota keenyaa gahuu baatus hedduu dabarsine. Kana keessatti wanti barri guddaan uummanni keenya jaarmaaleen siyaasaa isaa yoo waliin hojjetan bu'aa guddaa akka argatu dhaamsa gara hedduun nu dabarsaatiin ture. Nutis warri KFO'tis jaarmaalee siyaasaa Oromoo hunda waliin walta'iidhaan hojjechaatiin turre. KFO'nis adeemsa jijjiiramaa bu'uuraa keessa waan jiruu fi dhaloonni haaraa kennalleen adeemsa jijjiirama KFO kana keessatti illee makamee dhiiga haaraa itti dabalee qabsoo uummata Oromoo uf duratti furgaasuudhaaf kaayyoo uummanni Oromoo ganamaan baheetiin gaafachaatiin ture galmaan gahuudhaaf walitti makamnee waltaaneetiin deemuun barbaachisaadha jenneetiin waan amanneef guyyaa har'aa ifatti paartiin Odaa miseensotaa fi hooggansi paartii Odaadhaa qabsoo Oromoo utubuudhaaf jaarmaa KFO'tti makamuu keenna ni ibsina. Akka Odaatti nuti jaarmaan mataa isaa galma qabsooti jenneetiin hin amanu. Galmi qabsoodhaa kaayyoo bu'uurfameetiin uummanni keenya gaafachaatiin jiru waan ta'eef jaarmaa walitti makannee humna walitti makannee deemuun gaafii uummataatis fedhii uummataa kennaa waan ta'eef nutilleen asitti makamuu kennan nu simadhaa galatoomaa jenna. Egaa ergaas dhufneetiin hin jenne egaa haga dandeenyeen kaayyoo Odaan itti bu'uurfame kallattii KFO'tiin wal simsiifneetiin deemuudhaaf karoora bu'uuraa godhanneetiin hin jirra. Miseensonni kennalleen hooggansi Odalleen hooggansi KFO'tiif miseensi KFO'lleen ifaan ifatti akka nu simattan isin gaafannaa galatoomaa jenna. Ulfaan Obbo Qaasim galatoom Obbo Sultaan Qaasim gannaa hamileedhan nu simadaa. Egaa kanatti aarsuudhaan sagantaan kenna malee akkuma itti fufee jira. Gabaasa hojii raawwachiistuu dhiyeessuttuu itti aanaa namni gabaasa kana nu dhiyeessu jaala kenna abbaa kenna mana hidhaa keessatti nu wajjin turan keessattuu anaaf jawwee faamilee guddaa ta'an obbo Baqqalaa Garbaa waamuudhaaf deema haamileen kennitanuu biree abbaa kenna mana hidhaa keessatti argitee jireenyi isaa mana hidhaa ta'e ganamaaf galgalatti argitee mana hidhaatti deebi'aa ture. Obbo Baqqalaa Garbaa ittaanaa dursaa itti gaafatama KFO'ti gabaasa nu dhiyeessanii gabaasni kun gabaasa murteessaa hundi keessan akka sirriitti dhageessan isan affeera የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሪፖርት ነው የምናቀርበው። አቶ በቀለ ገርባ ናቸው የሚያቀርቡልን። እንግዲህ ይኸው ጋብዣቸዋለሁ። ገለቶማ ayyataan isin jedha gabaasni ani dhiyeessutti qoodheeraa waan ta'eef obsaan akka na dhaggeeffatan isin gaafadha.